daawwattoota kiyya namni an bira jiru kun mee dura durso inni maan isin barsiisu wallee isaatiin dura eegalla itti nuuf. Waylalee qootuleleelelee way keenya bareentuma keessa abran qalloo noolee hubee jaarsoo raareen teenya bal'oo makkandi soromoo hankee jirsa gooroo kondoodoo daawwannaa farteen gubbaareetu qobbata jaalalloo. Goosh! Amma leleelelee wayyaa ileelee teete shurrubbaan tan shaggooyyee. Amma leleelelee wayyaa ileelee nattiin sirbi koottee naannooyyee. Shaashaa gote martuu lallayyuu medhangaalaste karmaadhaa fi kuulaa lalla calleedhaannee ifatte saddeetamaan koodiin akka shushuubatte qadaadaananii harkarraa raabatte. Jaabeeysi adaate jaabeeysi jabaadhoo adaate jaabeeysi ittiin boontaa addunyaa beeysiisi. Amma leleelelee wayyaa ileelee teeti turrubbaan tan shaggooyyee. Mammaarii mari maarii mammaarii mammaarii mari maarii mammaarii. Yaa salaam wallee bareedduu tana faa wallee duratti wallee lama qabdu wallee gartee miilaan lafa dhiitaa akkasii yoo godhaa dalagan isaa keessaa takka nuuf jedhee abbaa keenya obboleessa keenya akkasuma nama aartii keessatti qooda guddaa bahachaa ture aartist Jundii Haaruun jedhama namni isan beekneef jechuudha. Saniifuu aartist Jundii Haaruun keessatti warri bahaa kun irra baay'ee keessanii beekanii yaada warri gartee reediyoo Itoophiyaa fa'aa reediyoo Oromiyaa fa'aa dhageeffachaa turtan wallee isaa akkasuma warri haastaa dhageeffachaa turtan guutuutti ni beekanii yaada. Namni kun bakka isaanii hin mallee jira bakka gartee inni haayamuu qabu gad jira. Saniifuu Oromoon haa yaadatu haa agartu jechuudhaaf asiin isin dhufne gartee namni kun seenaa isaa ammallee hin dubbisne ganaa dubbisna ammallee gartee ni beektan jetii yaada maaliif Jundii Haaruun Halluu Daawwee Abdii Ibraahim akkasuma immoo Almaas Tafarraa fa'aa isaan cufaa warra biraan godhuuf warra du'eesi warra akka Hadiir Sa'iid fa'aa warra akka Alishabboo fa'aa garee isaaniiti jechuudha hafti isaaniiti akkasuma hafti isaaniiti gartee warra akka Fandishee fa'aa jechuu kiyya. Warra akka Xahaa Usmaan Wadaayifaa bakka namoonni dhokatan hedduu jira yaani. Duuba isaan keessaa Jundii Haaruun nama tokko dhiheenyatti qabneef gartee hara istuudiyootti harkisu jirra. Wallisaa artist Ahmed Biroshee fa'aatu gartee tumsa nu godhanii hanga isaatti gartee akka inni hara istuudiyoo roqaa dhufu godhee istuudiyoo roqaatti amma waan takka shaakalu jira. Duuba mee nama kana bakka isaan malu san arkachuudhaaf dirqama gumaacha keessan barbaada yookaan deeggarsa keessan barbaada. Duuba mee namni Jundii Haaruun jaalatan viidiyoon sheer godhaatii wal biraan gaadha nama kanaaf waan takka goonaa waan jettuun aan gartee dhaamsa kiyya isin biraan gachuu barbaada. Ammallee yeroo biyya dhiheenyatti ammas viidiyoo guutuu qabadheetiin ammas asisiif dhufa hagasittuu sheer godhaatii wal biraan nuuf gaha.